tahu di desensitize tahu. Karena raga ke magnitude of the killing. Karena raga ke namni kayaknya desensitize hajau sadarkan rangkaian raga kayaknya gitu. Ini horor, tokokan. Lama ban. Umman ni kayaknya kumada mani lagi tu. Orang wajib nak game ke samu bi nama habu balik hundi lagi. Amal le puya ni tebalam mati. Namni gak sawa tak kumada ina mah. Ina menga mata mu. Abu bago ni naku. Mati ni ra akan ada mungkin ina mani. Habis korban boni kena munjuru. Enggak dah keti. Manne ni dah berala polisi berala waya kawale orang yang biasa ti buat tanah mo. Iba tadi ni. Ika pergi na manjir. Orang yang buat tanah mo itu piat lagi ni. Karena mau kami keman, walwaran. Oromia kesan, Tigray, Amarat, Parit, Benishangul, Gambel, Kipu Oromia, tari nando Somalia di alat. Ethiopia butuh kesan walwaran sendiri macam. Civil war is taking place. Civil war, tak walwaran si walau kuni. Kupati di negara hama kesan jadi. Akami. Toko, sabab orang sani, orang bulan rehat ni juga kena kisah ni kotan tu. Orang bulan tidak barang waktu lama kotan. Karena amar negara kabar ni kotan. Karena apa ni kotan? Orang yang lina orang beri. Tak kotan ni demo dicat ni. Kun hanki na bidan nyata kisah tu bola yang ni berasa kena bola ni. Hanki na bidan nyata hama uran. Jirai yang kami akan kalau boleh jirai. Habira, semua orang saji. Daldalan kemana ke badai? Daldalan negara rakase, Olimpia ke jauhan. Dan negara rakase, magalan dia pada ke jauhan. Kami ser rakase, nangge pada ke jauhan. Matamar rakase, nangge pada ke jauhan. Ador rakase, nangge pada ke jauhan. Sadarkan negara saji kita. Karena tidak sama. Dia jawab, kami saja lalu batam. Sabab kanan, sochit daldala bimahe tu nama ribaji tu betul. Wallah kau kau nak tanda ada, daldala wallah kerja mana berarti fakkat. Sabab ni biar area ni irregular sisa biji pindah di bakat deh, rakok ke saja itu. Trade volume akamale ke berarti ni. Sangko kami. Lola ya tu orang saja tu ni, malah ibinda tidak boleh tu. Baron zaman mana kesan, tangki gua cau oleh sun, sayari gua cau tu resun, rasakan tu kama tu resun, malah kasih lakon nampol ada tahu bidu kamu, malah kasih lah baratara bersisa double kamu, dari balik sufi kamu, malah kasih lah kaya balik sufi kamu, hendak tolong kamu tu, waran ada di bahagian ini. Lola kanan, ada yang umpat di kamu tu Ganti berbadai kan, polis kalau di dalam mani kan, mana bermoda tu mani kan, orangnya kisah itu apa? Beraton ni hamba bersanti suatu kematan, kisah tu nana orang itu mana kisah tu? Mana bermoda kisah mani? Wah mana sih nasi urut cuma berbahasa? Omih ini tidak ni orang namuran harga tidak apa tidak syari kau, tidak, oki baca benda, oki bukan baca benda namu. Gama bujin, gama Allah kat tiara, nanti mulai sabu berarti, bukan tu hentu aku. Kenapa bagi umat itu umat akan melibatkan? Umat ini milioner hari old tahu. Sabar orang dadan. Kau bilion tinggi, kau bilion tinggi, kita bilion tinggi. Pakai dekat tu berapa? 5 bilion tinggi. Bukan drive. 6 milioner kan? Aduh ni ada toko apa? Mana mati dari toko ni toko apa? Aku berdarah tu dulu sedikit. Wan dari nasor dari. Nama bukasu, zaman rawal bukasu, era rawal mencasu, toko apa ni? Nabi bukan gargar sabar bar. Nabi milion shan bukan itu, Nabi milion shan. Hirkata deh itu, Nabi milion shan. Barat curi deh itu, Nabi milion shan. Oda curi deh itu, Nabi milion shan. Daldala curi deh itu, Nabi milion shan. Biaya ki sebelah hidup mah milion shan double itu. Sawal orang kanati, investment sila biala itu, bukan biaya itu. Investment sila biala itu aku human.
dhufee qabeenya uumamaa qabnu san wayyeessee dargaggeessaaf dalagaa uumee biyyaaf kaapitaala maddisiisee hiyyummaa nurraa hir'isuu qabu sun kadhuu ni dhaabbate kan jirus dheessaa jira jechuudha. Saba kanaan diinagdeen akka malee gadi bu'ee jira. Qoqqobbiin saba lola kanaatiif saba namni keenya dhumeen saba bukki namaa dhiitameen warri biyya san gargaarsa liqaadhaan bifa adda addaatiin doolaaraa fi yuuroo paawundii ergaa turan dhaabanii jiran. Diinagdeen biyya keenya yeroo ammaatitti gootaraa takka gumbii jalaa turan kan yaasu jechuun sababa lolaatiif jalaa yaasu kan gubbaan moomaa itti hin na'in kan guyyarraa hir'ataa jentee gadi butee jiru. Waan tokko asitti gaafa namni ga'e biriin black market gabaa keessatti 61 birii 61 doolaarii tokko 61 har'a 82 jira. Baatii kan keessatti birii meeqa dabale birii 20 dabale. Kana jechuun mindaan namni tokko 2,000 yookaan ta'u taate gatiin isaa amma kan dhibba umurii gadi ta'ee jira. Kiraan manaa sanii dhagee midhaan sanii dhagee jira. Akka itti namni Finfinnee Adaamaa bakka adda addaa jiru nyaatee bule rabbumaa fi isaaf deema. Maali waa'ee diinagdee isinitti? Sababa waraansa kanaatiin diinagdeen gufaa deemnaan uummanni keenya hiyyummaa hamaa keessa seenee waraansi kun daran hammaachaa caccaba hamaa keessaa ba'uu hin dandeenye keessa galaa waan jiruuf waraansi kun dhaabbachuu diinagdee kana suphuudhaaf barbaachisaa akka ta'e isiniif national security irratti dhiibbaa fidee jira. Sababa diinagdee kanaatiin garaagarummaan sharafa baankiitii fi sharafa black marketii jiru akka malee waan bal'ateef qaamonni adda addaa lammiilee biyya keenyaatii fi kanneen biroo maallaqa biyyattii diinagdee biyyattii maaliin bulees gochuudhaan biyya gara gaaga'ama hamaa uummata keenya gara gadadoo rakkina hamaa keessatti galchaa akka jiran hubachuun uummata keenyaafis mootummaafis barbaachisaadha jedhee yaadu. Gaba siyaasatti diinagdee irraa baanee gara siyaasatti dhugaa ceenu sababa ca'umsi qeerroon keenya uummanni keenya xiqqaa guddaan itti wareegamee fide kun sababa hadiida irraa ba'uu isaatiin walqixiinsa hamaa qofa osoo hin taane afaanfachii siyaasaa guddaan uumamee jiru. Hayyuu biyyattii hoogganti biyyattii wal jibbuun walitti gaarreeffachuun shira walitti qabuun wal balleessuuf deemuun biyyaaf uummanni keenya sadarkaa badii hamaarraa akka seenu godhee jira jechuudha. Hariiroon saboota akka malee uumamsummaa'ee jira. Keessatti jiraatan akka durii miti. Finfinneen magaalaa ta'uu baate fakkaata. Wal shakkiin keessattuu summiin gara miidiyaatiin baroota darbe kana keessa godhama. Namoonni silaa gurguddaa jennu beekumsa qabnu jennu miidiyaa irratti bayanii sabni tokko akka lafarraa xuruugamu saba xiqqeessuun hammeessuun jibba hamaa facaasaa waliin namni keenya uummanni keenya wal shakkii wal sodaa wal jibbiinsa hamaa keessatti uumamee jira. Rakkoo diinagdee irraa rakkoo hawaasummaa fi siyaasaa kana hoggaa daballu gaaga'ama hamaa nurratti uumamee jira jechuudha. Biyyi tun yeroo nuti itti bincillu yeroo san duras ankar isteetii yaadee beekamu. Naannoo sanitti rakkoo keessoo cunqusaan fedhe hoggaa jiraates biyya tasgabbii naannoo sanitti wabii taate har'a garuu madda sodaa nageenyaa taatee mul'attee jirti. Gama dippiloomaasiitiin biyyoota Afrikaa keessatti olaantummaa gurguddaa qabaachaa turan. Egypt, Nigeria, South Africa waliin Itoophiyaan Afrikaa turte Afrikaa keessaa turte. Har'a biyya dippiloomaatiikali isolated taate. Biyya addunyaan akka rakkootti ilaala. Biyya addunyaan har'a bobbor facaasetti eeyitu taatee jirra. Kan hoggaan jawaa waan qabuu kanatti ilaalina. Waa'ee uummata keenyaati jechuudha. Uummanni keenya rakkoo hamaa keessa seenee jiru. Ka'umsi madda kanaa maali? Maddi gaaga'ama kanaa hundaa maali yoo jenne dhugaa walitti ta'e. Ce'umsi sun
karar namamu. Sirna bayre ibiar de boda sirna bayre harau na kawun. Mufti mufanna wal shakki gadon turte maridan fayyisani karara de kurra olatumma ilarche tokko olatumma gare tokko biyarra tibewda hawni wati wajun wal waran sakana gegene yaalin sirna federalismii biyyatti sirna saboonni haadhikaa du'aa hundatti ofiin of bulchuudhaaf hawwii ittiin qabaachaa turan san hiikuudhaaf godhame biyyattii gara tokkummaatti osoo hin ta'in saboota gara tokkummaaf jaalalatti osoo hin ta'in akka adda fagaatanii fi dabrees wal waraana godhee jira jechuudha. Wanni silaa malee wanni silaa hawwaatu kuma lamaaf kudha saddeetitti Itoophiyaa durii deebifne osoo hin ta'in hariiroo hawaasummaa sooshaal kontiraat haaree kan sabdaneessummaa yookiin immoo daayivarsitii ummatoota biyya sanii hubannaa keessa galchee sabaaf sablammoonni biyya sanii qeefii irratti of bulchaa biyya immoo akka qooda isaaniitti akka baay'ina isaaniitti akka kumaata isaaniitti aangoo diinagdee biyyattii adda qooddatanii sila wal bulchuu qaban. Sanirratti hayyuu biyyattii hooggansi biyyattii wal mari'atee wal hubatee biyya ceesisa jennee yeroo hawwaatu irratti sirna kaleessa uummanni keenya itti fincila irraa buqqise deebinee dhugeessina jechuun yaaliin godhame sirna tukkisa illee finne sirna haaraallee akka hunda guguguddaa ta'e jechuudha. Kun gara mootummaa qofa miti. Na dabalatee hayyoonni biyya sanii hooggansi biyya sanii kan saba keenyas dabalatee kan saboota biroo carraa guddaa kuma lamaaf kudha saddeet uumame san ilaameedhaan wal mari'achuudhaan walii obsuudhaan wal kabajuudhaan rakkoo wal gidduu qabu gadi baafnee uummata keenyatti facaasuu osoo hin ta'in rakkoo waliin qabu gadi baafnee orma duratti wal saaxiluudhaan osoo hin ta'in osoo wal dhaga'uun jiraatu taate wal kabajuun osoo jiraatu taate hooggansa irraa kaasee hamma gadi wal wannaan osoo kan jiraatu taate rakkoo kana keessa hin seenu turre jechuudha. Sababa kanarraa kan ta'e yeroo har'aa kanatti odeeffata gammachuu isinii himuu danda'u. Uummanni keenya haala hedduu nama gaddisiisu keessa beelaaf ajjeechaa dhumaatii hedduu keessa buufamee jira. Haala nama sodaachisu haala halkan hirriba rafuu nama dhowwu hamaa keessa gallee jirra kan mataa abdiin xiqqoo mul'atu ni jirti immoo abdiin xiqqoo mul'atu maal isiin yeroo nuti mana hidhaa turretti televiziyoona mootummaa ture manni hidhaa televiziyoona qaba. Wanni halkanii guyyaa halkan hoggaan inni ta'e kaakee televiziyoona qabate wanni agartu fila ta'u qura ta'u dabsi ta'u cabsifamuu kan fayyadu. Rakkoo biyyattii garaagarummaa biyyattii jirtu hunda dubbiin osoo hin taane boombiidhaan furuudhaaf yaalii godhamaa ture. Isin warra sooshaal miidiyaa qabu miti warra televiziyoonaa fi reediyoo qabu akka malee suukanneessaa ture. Yoota shanan dabre kana keessatti yoo xiqqaate rakkoon biyyattii lolaan akka hin furamne dabsisa'u cabsifa'u bakka takkaan akka namaan hin geenye qabataman waan mul'ateef gama mootummaatiinis gama adda addaatiinis hafuurri nagayaa hafuurri marii nagaa dhumaas ka jabu wanta irra illee dhufuu baatu bakka irraa dhufe illee dhufu dibbee waraanaa gadi fudhatu abdii namaa oolu. Gama kaaba biyyattiiti lolli hamaan akka gabaasaan tokko tokko jaanitti kun nam kuma dhibba shan hafa miliyan ilma namaati bakka geessanii. For no reason, waan senseless ta'e, waan namoonni kudhanii gad mari'atanis laafuu danda'an. Waan hooggansi biltiginaa namni shanii hooggansiitiin fedhe shan taa'ee osoo waliin mari'ate furuu danda'u. Namni miliyoon dhibba shanii kun dhibba shanii ol itti dhume sun yoo xiqqaate yeroo illee taatu lolli dhaabbate ummanni Tigraay, ummanni Kaaba Amaaraa, ummanni Affaar
kabeelaan mataa jiru sun gargaarsi qabu fi eegaluun sun abdii mul'ata. Haa taatu garuu abdii kun guutuu miti. Yeroo kaaba biyyattiitti ummatatti abdiin horamee gargaarsi gahaa jiru kanatti qorichi gahaa jirutti Oromiyaa jiddu galeessaatti Oromiyaa kibbaa fi lixaatitti wal waraansi akka malee hammaate namni miliyoona tokko ol qeessaa irraa buqqee guyya guyyaan namni du'aa hidhamaa ajjeefamaa daldalaan qeerraa buqqaa qonnaan bulaan lafasaa qotatuu hanqatee keessa jira. Kanaaf haala wal makaa keessa jira. Gama biraatiin hawaasni keenyas hawaasni addunyaas wal waraansi kun dhaabbachuun biyyattiin turree nagaa irratti deebi'uun barbaachisaa akka ta'etti hubatamee bara dabre yeroo ilaalatti biyyoonni garaagaraa akka waan mootummaan federaalaatii fi mootummaan Tigraay filamii Arsenaaliif Maanchestar ta'anitti gamaa gamaa dhaabatanii harka dhaabanii wanta hawaasni dhugaa Afrikaan akka kubbaatti kubbaala akka kubbaa lamaatti akka diima kubbaa lamaatti itu lebih besar wanti argaa turre biyyoonni qaamoleen hayyoonni sila araara buusuu qaban nagaa buusuu qaban yeroo tokko tokkorra deemanii harka dhayaa turan misaa'ila itti kennaa turan diroonii itti kennaa turan bigaanaa dhufu diroonii dhufaa ture taankii dhufaa ture sun dachii teenya irratti uummata keenya bitaa ture amma hammi sun xiqqoo gasheetuudhaan biyyoonni hedduun wal waraansi kun gantaa isaan naannoo sanii ni qabne jedhanii yaadu kan inni malee kan gara fuulduraa tarkaanfachiisu akka hin taane waan hubatanii sagalee yaalli biyyi gara nagaatti dhufuu qaba jedhu jabaatamaan godha qaba. Erga ni dhaabee dubbachuu baannus dippiloomaatota hedduu dubbisee wanni abdiinatti hoore biyyoonni ollaa keenyas taate biyyoonni fagoorra jiran yeroo ammaatitti biyya keenya keessatti araarri nageenya akka bu'uuf deeggarsa kennuudhaaf waan qophaa'an fakkaata. Rakkoon uttiitte nu gaddisiifte mataa nu dhukkubsite balli maalii oonaan jettan yaadda qaala mana qaba. Dhukkuba tokko qala barbaaduudhaaf dura sababa dhukkuba natti fide san amanee laalee fudhachuun natti barbaachisaadha. Wanti irraa ka'amuu qabu ilmaan Oromoo wanti irraa ka'amuu qabu akka Oromoottis akka sabaaf sababni biyya saniittis turreen waggoota afran dabre irra deemaa turre tan dogoggoraa akka ta'e baaburichi Hadiisa irraa bahee qilee keessa deemaa akka ture amananii fudhachuu irraa tokko maal karaa kaleessa irra deemamaa ture biyyi uummanni keenya balaa hama ammaa reefu isin tarreesse kanaa ol hammaate keessa seenuu akka danda'u hubatanii liqimsu hawwii fedhanillee kan qabaatan taate yaada fedhanillee kan qabaatan taate akkaataa waggoota lamaan waggoota sadan afran kana itti deemnaan ji'oonni afran waggaan as deemu akka irraa hammaatu ila waxabajjiin kuma lamaa fi diidam barri nu diidamne hamatu waxabajjiin 2021 diidamii tokko hundarraa hamaa ture yeroo namni ilmi namaa akka baalatti harcaa ture waxabajjiin 22 xiqqoo irra fooyyee qaba saffisaan lola kana dhaabne diinagdee gumbiin isin jalaa dhoote kan ooyibuu danda'uu baannan diinagdee gumbiin isin dhumbaawwamaa itti naqamaa hin jirre tana waa itti faranjiin akka ittiin hin cimmiftu godhuu baannan lola itti humnaan caamsaa 2023 nuu as jiraachuu dhabuu dandeenya akkanatti mareetuu dhabuu dandeenya. This is a very serious. Kanaaf we must acknowledge the dangerous path, the dangerous situation we are in. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Hoggansarraa kaasee hanga dargaggeessa daandii irra jirutti karaan irra jiru haalli irra jiru hamaa akka ta'e keessattuu gama mootummaati.
mul'ata hawwii jedhanii soo qaqqabaatan taate biyya san keessa Itoophiyaa irraa dhufe san keessatti Oromiyaa irraa dhufe san keessatti amma bada lolaan qawween humnaan sirna baay'ee jaamu hin danda'amu olaantummaa yaaduu qotu fiduun hin danda'amu garee jaalatan ofitti qabanii gareetiin barbadeessuun hin danda'amu ila madamsas bakkee yoo qabumaa jiru garagaraa biyya kanaaf saba kanaaf ummata kana baraarraa jedhanii yoo qaamanan taate poolitikaan damasasuu poolitikaan qaraarrabuus bu'aa akka buufne beekanii irraa of sirreessuun barbaachisaadha. Kanarratti olii galu. Karaa irra deemamaa ture dongoraa jennee oolota. Biyyattiin haala hamaa keessa akka jirtuu fi hammaachaa akka deemu. Guyyarraa guyyaatti haalli dinagdee siyaasaa biyyattii hammaataa akka deemu yoo kan hubannu taate. Falli jiru maali? Falli jiru nagaya haqa just peace hidhuudha. Maaliif nagaya biratti haqa just peace maaliif jedhu? Nagayni gosa lamaa jiraachuu danda'a. Nagayni tokko abbaan irree tokko olaantummaa qawweedha. Caasaalee biyyattii to'achuudhaan alaaf keessaan gargaarsifama buluudhaan namni tokko akka irratti fincilu akka Kooriyaa kaabaa kanatti cal godhee bituu danda'a. This is negative peace. Kuni nagaya humnaa kan gubbaan isaa nagaa keessi morroqaa jiru keessi isaa bilchaataa jiru kan keessi isaa ibiddi dambaa jiru. Kan gaafa tokko dhoo'ee mootummaas biyyas uummatas gubuu danda'a. Zamana IPRDF, zamana EADF, zamana wayyaanee san negative peace ture biyya keenya keessa. Deemee dhoo'ee rakkoo amma irra jiru kanarraan galte. Nagaa haqaa jechuun maali? Just peace jechuun maali? Nagaa dhugaan keessa jiru. Nagaa humnaan eegsisan osoo hin ta'in seeraan eegamu. Nagaa seerri gubbaa itti gadi ba'aa osoo hin taane seerri mariif walii galtee sabaaf sablammoota uummattoota biyya sadii keessatti godhamurraa dhufu. Nagaa haqa just peace jechuun nagaa humnaan osoo hin ta'in dhugaadhaan irreen osoo hin ta'in malaan wal cunqursuun wal ajjeesuun osoo hin ta'in wal hubachuudhaan wal danda'uudhaan nagaa dhufu. Just peace. Nagaa haqaa fiduudhaan maal barbaachisa? Akkuma reefu diriichee waan reefu ni tarreessa. Nagaa haqaa fiduudhaan dura lola kan fide wal dhibdee namoota lamaa akkas akka hin taane yookiin immoo yaadni tokko tokko bara wanta osoo hin ta'in structural violence akka ta'e. Kana jechuun hawwii namoonni sirna bira baay'ee ta'uudhaaf qaban hawwii gareeleen tokko aadaa isaanii afaan isaanii dantaa dinagdee isaanii nagaa irratti fe'uudhaaf godhan. Kan ammoo humna mootummaatti fayyadamanii warra buqqaansuudhaaf yaaliin godhamu haqa jallisee lolatti akka nu geesse amanu. Kana itti amanne booda nagaa haqa qabu. Nagaa tokko humnaan gadi cabsu osoo hin ta'in. Nagaa tokko hidhatee fuulii hiikkatee jilbifatee isa kadhatu osoo hin ta'in. Nagaa namu wal mariidhaan seera irratti walii galeen abboomamee hoogganamee ittiin deemu fiduun barbaachisaadha. Waa'ee nagaa hoggaa dubbantu akka jawaalittis akka qaamoottis beektuu kina kun just peace. Nagaa asitti abbaa irree afaan nama dhugaale miila nama sakaalee hidhatti nama guuree qawwee manatti nama qabee osoo hin ta'in nagaa dhugaan sabaaf sablammootaa keessatti argamte mirgi namoota dhuunfaa kabajame dantaa waloo waliin itti deebisan jechuu keenya akka ta'e fudhatamu barbaachisaadha. Nagaa dhugaa yookiin immoo nagaa haqaa fiduudha hoomaatu barbaachisa. Akkuma reefu jeetti ammallee gaheen guddaan akka mootummaa jiru. The policy in the court of the government. Mootummaan karaan waggoota lamaa sadan afran darban kun ittiin deemu biyyattii gaaga'ama buusuu irratti qooda arbaa kan qabu mootummaan. Abbaan qooda arbaa qabu kun nagaa buusuu irrattis qooda arbaa fudhatee biyyattii waraansa keessaa baasuudha. Murannoo onna irraa dhufu qabaachuu. Murannoo onna irraa dhufe qabaachuu. Murannoo san immoo jechaa fi gochaanis
in words in deeds. Jechaa fi gochaanis qabataman. Deeggartoota isaaniittis, mormitoota isaaniittis, warra isa waraanus ummata biyya keenyaatiif ummata addunyaattis qabataman agarsiisuun barbaachisaadha. Gareelee hidhatanii isaan lolaa jiranii wajjin mari'achuudha. Haal turee tarreessuun turan waan hunda kan tursu nagaa jechuudha. Gara mariitti seenuudha. Murannoo qabatamaan agarsiisuun barbaachisaadha. Murannoo kanatti aansuudhaan harka dhahina. Biitii bakka harkatti kan jiru. Biitii bakka walda keewwata jirti. Jiruu kiyyatti akka amma akka yeroo kanatti akka yaadde jiru. Akka amma kanatti saba keenya sablammoota biyya saniitiif ummatoota biyya saniitiif I have never been as scared as today. Waanin arguurraa, waanin dhaga'uurraa, waan biyyoota akka Siiriyaa, akka Liibiyaa, akka Yaman keessatti ummatoota mudateerraa ta'udha. Haalli amma jiru yeroo itti harka wal dhoosisan, yeroo itti wal faarsanis, yeroo itti wal arrabsanis, yeroo itti wal dhaggeeffatan, yeroo itti wal hubatan keessa waan jiru. Kanaaf uummatarraa hoo mootummaarraa reefu lafa qaayatee jira. Tokkoffaa nagayaaf murannoo qabatamaa agarsiisu. Afaaniin qofa osoo ta'in gochaan kana keessaa hidhattoota gallakkisu. Hidhattoota isaan mormanii wajjin nagayaan fudhachuudhaaf haal duree malee waamicha dhiyeessu. Akkuma kaaba biyyattiitti godhan Oromiyaa, Benishaangul, Gaambeellaa keessatti humnoota wal lolaa jiru wajjin amma goota koortaadhaan osoo hin taane humnaan osoo hin taane daneedhaan gaaddiseeratti quranna jedhee ergaa dabaluu irraa eegamu. Uummatarraa hoo isinirraa hoo Oromoo madaa baay'ee akka argatamu. Gadoo baay'ee qaba. Garuu immoo haalli irra deemamaa jiru kanaa jiruudhaan gadoon teenya gatti keenya dachaa turan. Kanaaf hamma danda'ame gamaa gamanaa dhiibbaa gochuudhaan humnoonni wal falmaa jiran, humnoonni wal waraanaa jiran gama nagayaatitti, gama dirdiitti akka negosheetinitti akka dhufan deeggaruu tokko kana. Lammaffaa biyyi hariiroon ummatoota keenya keessa jiru, hariiroon gareelee hawaasaa adda addaa keessa jiru.